Ashama arkafune daw attota fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sana dhaqabu egaan daw attota fi hordoftoota keenya akkuma argaa jirtan artist Isaaq Zeenoo wajjin dhimma amma deemaa jiru keessayyuu dhimma irra dubbatamuu qaburraa kan isin biraan geenyu ta'a. Dhimmi nuti irraa dubbannu dhimma waa'ee Jaalmarroo yookaan Wobootii fi waa'ee Jawaar irratti maaltu adeemamaa jira kan jedhuu fi kanneen biraa kan isin biraan geenyu ta'a. Iccitii gurguddaa qabannee jirra. Hangasiif Isaaq Zeenoo waliin nagaa wal gaafattan natti tola. Isaaq hordoftoota kiyya nagaa. Egaan hordoftoota Ready Tube hundi keessan akkasumas Isaaq Zeenoo Tube hundi keessan iyyuu nageenyi keenya kan kabajaaf jaalala bakkuma jirtutti isin dhaqqabu jecha akkuma Reedin amma kaasee keessattiifuu yeroo ammaa kana keessatti holola yookaan dubbiiwwan Woboodhaa fi Jawaariin gidduu adeemsifamaa jiru wal qabsiise hanga hubannoo keenyaaf ragaawwan qaqqabatamaa waan tokko isin biraan geenya. Egaa akkuma jalqabdeetti sagantaa kana jalqabeeti gara bal'ina isaatti deemna jechuudha. Egaan akkuma amma isiniif ibsuuf yaaletti wanti deemamaa jiru waanuma hundi keenya argaa jirrudha. Keessayyuu erga Jawaar Bayaas akka waan siyaasni Oromoodhaa bifa lamatti qoodameetti dubbatama. Garuu lafatti wanti sun guutumaan guututti hin jiru. Wanti miidiyaarra deemamaa inni deeggartoonni Woboo karaa hidhannootiin bilisummaa saba kanaa fi isa qofaan Oromoon bilisoomuu akka danda'utti amanaa. Akkasuma inni deeggartoota Jawaar ta'e mootu qabsoo karaa nagayaatii fi karaa hidhannoo malee hin bilisoomna waan jedhu irratti kan amanantu heddummaata. Haa ta'uti kanarratti qoodama Oromoo fide moo hin finne ka jedhu guutumaan guututti ani kan hubadhe hin finnetti jechuudha. Atis gama keetiin yoo amma jijjiiramni kun Jaalmarroodhaan dhufe Jawaariin dhufe abbaa fedheenoo haa dhufu Oromoo waan barbaadu argate. Wanti Jaalmarroo Abiyyiin dhufe Jawaariin dhufe maali yoo jedhu wanti fichisiisuu fi dhiibban dhufu maalinni akka dhuunfaa keetti maaltu madaalteera? Egaan yaanni kan keenyaa fi kaayyoon kan keenya inni guddaan inni jalqabaa kan nuti irratti fokas gochuu danda'udha qabnu fedhiin ummata Oromoo ummanni Oromoo kun maal barbaada kan jedhu irraa kaasuu danda'udha qabna. Ummanni Oromoo bitaadhaan isaa ta'u mirgaan isaa ta'u fuulduraan isaa ta'u duddubbaan isaa ta'u tokkoof tokko kan inni barbaadu bilisummaa qofittiidha. Yeroo kana keessatti amma fakkeenyaaf yoo fudhannee jenne hidhamtoonni siyaasaa namoonni hedduun amma fakkeenyaaf hooggantoonni abaa'oo namoonni baay'een jechuun ni danda'ama. Namni keessa mana hidhaa keessaa hiikaman hin jiru. Yeroo jarri Jawaar gareen tuutni Jawaar gadhiifamanu gariitti waan akka bilisummaan itti dhufeetti kan mul'atudha jechuudha. Kun hubannoo dhabuu kan keenya maaliif wanti kuni Jawaari Baqqalaan Hamzaan ba'uun bilisummaa ummata Oromootiif fidee immoo hin finne kan jedhu irra dhaabbanne ilaaluu danda'udha qabna. Warri gama guutummaan guututti Woboo deeggaran yookaan bilisummaan ummata Oromoo afaan qawwee qofittiidhaan dhufa kan jedhanus jira. Kun ummata yookaan warra Jawaariin deeggaranuu fi warra Woboo deeggaranuu gidduutti garaagarummaa wayi inni uumu tokkittiin hin jiru. Sababni isaas yaanni jira Jawaar gama Jawaar jiruu fi yaanni gama Woboo jiru tokkoof tokko inni guddaan bilisummaadha waan ta'eef nutis kan irratti xiyyeeffachuu danda'udha qabnu. Gamaaf gamana yaada adda addaa wal keessaa fufuunee garaagarummaa babal'isuurra osoo gara tokkotti dhufne gama Wobootiinis yoo ta'e Woboon amma fakkeenyaa yeroo hooggantoonni abaa'oo qabamanii hidhamanii akkasumas immoo hooggantoonni kaafaa'oo hedduun qabamanii hidhamanu Woboon osoo yeroo sana keessatti baddaa hin jiraanneeti maqaan ummata Oromoo yookaan kaayyoon mootummaan kun ummata Oromoo gadi ittiin qabuudhaaf karoorfate badee badaa jechuudha. Addunyaa sana keessatti yeroo sana keessatti ammattis haa ta'u tokkoof tokko ummata Oromoo kan mataa qabachiise akka inni yeelloofne yookaan akka inni abdiidhaan jiraatu kan godhe Woboo bosona jirudha. Kanaaf jennaan bitaanis haa ta'u mirgaanis haa ta'u warri gama Jawaar jiranis haa ta'u warri gama Woboo jiranis haa ta'u tokkoof tokko wanti ummanni Oromoo barbaadu bilisummaadha akka yaada kootiitti jechuudha. Garaagarummaa inni uumu hin jiru jechuudha. Yaa asirratti ammoo akkuma ati kaastetti maasiif fakkaate gizee amma Jawaar fa'aa hidhamanii Oromoon waan tokko dubbachuu dadhabe sanitti hafuura guddaa fi akka waan qilleensa nu fudhachiise oksijiinii nuu kennetti Woboon abdii guddaa nuu kennee ture. Kana jechuun Oromoon abdii garanaa yoo kutu yookaan immoo garanaa yoo wanti wayii irra oollame asiin ol ka'a jechuudha. Ammas akkuma san Jaalmarroon fa'a amma fakkeenyaaf tooftaalee adda addaa duuba deebi'anii waraanutu jira, of duuba deebi'uu ari'uutu jira. Wantoota akkasii kun yoo mudate asiin qabsoon karaa nagaa kunillee yoo kan itti muddu taate deebi'ee
woboon bosonatti kanaafuu miti jechuudha. Dhufeetiniin Oromoo wajji bilisummaa ofii simatee aangoo ofii barbaadu qoodame akka barbaadetti ta'a. Amma hunda caalaa amma kan rakkoo ta'e maa inni hubannoo namoota dhuunfaati. Hubannoon namoota dhuunfaa Jawaarii dhaabahuun woboodhaaf gaarii miti maali hubannoo. Anamma akka dhuunfaa keessatti siima miseensa abaa'ootiilleedha. Akkasumas immoo deeggaraa Jawaar kan isa jalqabaati. Namni Jawaariin nama anaa wal jaalatu hin jiru. Asiin qabsoon jarri kun gootus na baasa. Qabsoon jarri sun gootus na baasa. Maaliif lachuu kaayyoon isaanii Oromoo bilisoomsudha. Ammootu bira darbee Jaalmarroon dhiyeenyatti maal jedhe samoona naannoo Finfinnee dhiyaatanii turan san yoo kan Finfinnee gallee biyya kana keessa mootummaa abbaa irree kan ofirraa buqqisuun taate Jawaarii siidhaadhaan ni ba'a. Hidhamtoonni siyaasaaf ni ba'a. Waan barbaadanii fi saba kanaaf waan gochuu barbaadan hundaa ni godhan jedhee waadaa gale. Waadaa inni nuu gale san qabsoo inni godheen qabsoo nuti gooneen bahe jechuu hin danda'ama Jawaar. Maaliif mootummaan kun jaalatee woboon adda bilisummaa uummata Oromoo godhaa turanidha. Amma hidhamtoonni siyaasaa har'a ba'an kun jechuudha malee ifama mootummaan kun yookaan badiinsa balleessanidha malee jiru durumaa jechuudha. Akka mootummaan kun jedhutti siyaasa wanti hundinuu siyaasa waan ta'eef warri siyaasa keessa jiran immoo gara ofiitti harkisu waan hunda isaa jechuudha. Dhiibbaa adda bilisummaa uummata Oromoo godheenidha warri Jawaar kan mana hidhaa keessaa ba'an dhiibbaa uummanni Oromoo biyya keessaaf biyya alaa godheenidha. Mootummaan kun garatti goruu dhabeeti. Falli isa baasu dhabee tariiti amma fakkeenyaaf marii biyyaalessaa kan jarri yeroo hedduu ittiin dhaadatan yookaan marii biyyaalessaa guddaan isaa jira kan jedhanu. Inni guddaan jarri kun mana hidhaa keessaa baafamanuuf kan taasifame tokkoffaa marii sanaaf akka dhaabbatanudha. Akka baranaa yeroo gamoo raayyaa ittisa biyyaa eebbisiisan keessatti haasawa Abiyyi jedhee fi murni isa jala jiran jedhan achirraa waan tokko hubachuu danda'udha qabna. Nuti kissii jaraa yookaan himata jaraa adda hin kunne. Yookaan jarri marii biyyaalessaa sanaan booda marii biyyaalessaa sanarratti yaada kan keenya kan morman yoo ta'anii jedhan istiraateejii nuti baafnurra hin deeman yoo ta'anii jedhani himanni jaraa adda hin cinne waan ta'eef amma si'aa jaraatti deebi'uu danda'u kan jedhuudhaan kan inni ifatti baasee dubbate jechuudha. Kun maal agarsiisa? Mootummaan kun kan jara kana baase faayidaa dhuunfaa isaatiif baase malee yookaan jaraaf yaadee miti. Kanaaf jennaan dhiibbaa woboon bosona keessa taa'e uummanni Oromoos immoo biyya keessa taa'e bosona keessa taa'e dhiibbaan isaan godhanidha. Hamma jarri kun mana hidhaa keessaa ba'anii jechuudha. Kanaafuu waan wal dhiitu yookaan waan wal faalleessu wayii hin qabu siyaasni wobootiif siyaasni jara Jawaar jechuudha. Kanuma maalinni yaaduma ati kaaste kanarratti yoo hubanne namoonni amma jaalala dhuunfatiif waan san faallaa yaaduu danda'an malee Jawaar amma hammeenya fi dhiibban inni woboodhaa qabu jiru keessa yoo namni maal dogongoree yeroo bilisoomnee turre sanitti hundi keenyaa san bilisoomnee jirra dhugaadha. Yeroo sanitti wantoonni ta'amuu qabu dhiibbaa yookaan hammeenya woboodhaaf qabaatan mul'isuuf osoo hin taane Oromoo kana afaan tokko godhanii argite akka har'a woboon hidhatee Oromoo abdachiise kanatti Oromoon guutuun akka dhuunfatitti hidhateetiniin saba san waa tarkaanfachiisuuf wanti sun ta'ame malee sun immootu dogongorallee miti baay'isee maaliif yeroo sanitti wanti ta'ame wanti Oromoodhaaf ifa ture. Garuu immootu ilma namaati waan ta'eef nu jijjiiree jira namoota biraatiin yookaan immootu sirna biraatiin jechuudha. Kanaaf gizee inni jijjiirametti inni jijjiirame nullee jijjiirama jedhee wajjin jijjiiramne ilaalamma. Amma Jawaar asirratti hammeenya osoo qabaate Abiyyi erga biltsiginnaa ta'e deebi'ee wajji biltsiginnaa ta'eetiniin Oromummaa tan ofirraa dhiisee jiraachuu hin danda'a ture. Garuu sappoort godhaa ture. Wanti sappoort Abiyyi akka inni aangoo kana argatu sappoort godhaa ture erga inni aangoo kana qabate immoo keenyumatu keenya kan jedhuudhaan bukkee dhaabbatee akka uummanni Oromoo parsantiin hedduun akka inni mootummaa kana deeggaru godhaa ture jechuudha. Yeroo inni bakka kaa'ame sanaa dhabamu mootummaan kuni inninis paartii ummata Oromootiif mala jedhu karaa nagaasa nama fakkeenyaa namni jarra akka Jawaar dimokiraasii yookaan federaalizimiitti nama amanudha. Nama barnoota ammayyaadhaan fagaatanidha. Warra akka kanaa kun immoo afaan qawweetiin osoo hin taane sammuudhaa fi yaadaan akkasumas bilchina siyaasaatiin biyya kana hoogganuudha kan isaan filatanu jechuudha. Kanaaf gara paartii jara madaalu sanatti makamuun jara osoo dhuguma Jawaar guutummaan guutuutti Abiyyiin deeggara ta'eeti yeroo Abiyyi karaarraa maqu innis wajjin maqa ture jechuudha. Kanaaf kun hubannoo guddaa keessa galfamuu danda'udha qaba. Isa qofaayyuu miti osoo karaan hidhannoo kun guutumaan guutuutti sirrii ta'uu dhabuusaa itti amanee ifatti karaan keessan sirrii miti dogongorra jirtan jedhee ni mormaa bar Jawaar nama waan jedhu irraa duuba deebi'uu miti. Amma waan barbaade akka mee ilaali xiinxaltoonni siyaasaa hedduu
haala yeroo hojii akka bubbee urgufamuu beekta. Yeah. Jawaariin gaafa laalte waan dhuunfaa ofiititti murteessee jiru san duuban deebi'u. Osoo amma karaa waboo kun sirrii ta'uu baate wallaahi Jawaar ummanni na ajiibu yookaan na jaalatu jedhee waan duuba deebi'uun qabu sirrii miti karaan keessan kun jedhee hin mormin hin callise. Maaliif callise? Karaan sun akka isaan baasu argee jira jechuudha. Karaan isaanii kunillee asinis ta'e Oromoon kara barbaaden bilisummaa barbaada. Barbaadu Abiyyi illee odoo nu bilisoomsee bara nu bilisummaa barbaada. Siyaasa keessa gaafa Abiyyi waan bulcha waan jenne amma fakkeenya bana. Istiraatiijii adda addaatti fayyadamta. Amma dubbii kee afaan keessa qabu kootiin ifama. Istiraatiijii jira. Istiraatiijiin siyaasaa kuni bakka lamatti namni kaayyoo tokko qabu bakka lamatti ba'a. Yookaan bakka sadiitti ba'a. Maaliif gara tokkoon yoo deemeenaan deemsisaa kun kan gufatu yookaan immoo milkaa'u didee gara isa qopheeffate siyaasa isaa lammaffaa sanatti goraa jechuudha. Amma fakkeenya karaan Jawaar irra deemaa jiru kun dhiibbaa mootummaa kanaa wajjiniin waliin madaalu yoo ta'e jedhee inni qumaaras nyaatamuu danda'a yookaanis ammoo waan biraarra ga'uu danda'a. Siyaasni istiraatiijii inni lammaffaa kun immoo siyaasa isa kanaaf immoo deebii barbaachisaa ta'e kennaa deemaa jechuudha. Inni akkuma ati jetteetti sirriidha. Amma hunda caalaa waan ilaaluu qabnu ani marroo yookaan Jawaar deeggaruun marroo jibbuu nan godhu beeki. Inni biraa siyaasa isa kanaa deeggaruun siyaasa baay'isawee nama kennatu haasa'ee olii gadi jedha malee siyaasni gadi jara lamaan itti tokkoma. Tokko ta'uun maalinni mootummaa kanaa fi waan Oromoon barbaaddu gochuun isaaniitu siyaasni isaanii tokko ta'uu mul'isa. Miti Jawaarii Oromoo kanaa miti. Yoo carraa bilisummaa arganna jennee bar wayyaanee hojii waliif arramne nuu ta'ee jira. Hin mormine waan san maa wayyaanee hojii walii gala maa diina hojii walii gala jennee waboo hin mormine. Maaliif mormuu dinne beektaa? Wanti nu barbaadnu maali? Mootummaa abbaa irree kan ofirraa buusnee furmaata keenya laallatu ture. Argite? Jawaar jechuun nama afaan Oromoo dubbatu Jawaariif marroon. Miti keessoo isaanii isaantu beeka malee wal beekuu wal quba qabaachuu danda'an. Namni addunyaan kun hin beekamu beektaa? Haa wal quba qabaachuu baatanii ilaalchi isaanii bilisummaadha waan ta'eef kaayyoon isaanii tokko dhaamsanii obbolummaa keenyaaf qabu. Keessayyuu warra deeggartoota namoota tokko tokkotu warri Jawaar jaalatu marroo jibbaa warri maalii jedha. Waan akkasiin jiru yaasam. Ila wallaalummaa uumaa siyaasa beekurraa yoo ta'e rakkinaan qabu isinirra laallamu. Namni siyaasa beeku garuu lamaanuun deeggara. Maal Jawaar gadda akka gadi baheen poostiin isaa jalqabaan waa'ee hiikamuu warra abaawot irratti xiyyeeffate. Poostiin jalqaba inni nu hogobanaa du'a waan ta'eef gadda ibsachuudha san bira taate. Garuu poostiin isaa jalqaba mormimaan eegale. Mormiin inni eegale waa'ee warra hidhamee akka gadi ba'an warri abaawos cubbuu akka hin qabne akkuma isaanii cubbuudhaan akka hidhaman waan amaneef waan san godhee jechuudha. Osoo waan kana deeggaruu baate sanii sanumaan dubbatu hin dubbatu. Maaliif aarsaa isa kafalchiisa jechi inni jedhe sun. Dhugaa dubbachuudhaaf jechi sun mootummaa baay'ee rifachiisaa beek. Jecha hamtuun sa'iin maaliif hiriira baanee arginee karaa cufnee arginee mootummaan hajaan qabu. Jechi Jawaar garuu sararri lama biyyattii tana muka takkaan dhaaba. Amaarri har'aa Jawaar hin faarsaa jirti. Maaliif Jawaar hin faarsiti? Waan inni kalee dubbataa ture santu jararra ga'e. Sii galee inumaayyuu Abiyyiin faallaatti deebi'anii qeeqaa jiran. Sababni isaa Jawaar baasuun namichi kun waan dhufu waan beekuuf of duratti kaayyoo isaan barbaadan sana harka fashaleessuu waan danda'uuf dhiibbaa guddaa irratti godhee ani akka obbolummaatti kanan dhaaba. Ati yoo akka nama dhuunfaa tokkotti deeggartoota bitaa mirga argitee yaadni isaanii harkaa wal'ee kana yoo dhaamsa qabaatteef dhaamsa godhii fi hin gabaabsina. Egaan waan baay'ee dubbanneetti jirra waan nutti dhaga'amee fi amma beeknudha kan nuti isin biraan geenye. Kanaafuyyuu siyaasni bakka lamaaniin jiru uummata Oromoo bitaanis haa ta'u mirgaanis haa ta'u tokkoof tokko karaan kan uummanni Oromoo barbaadu bilisummaadha waan ta'eef namoonni yaada adda addaa gidduu kanatti deddeemsisanii xiqqoosi sooshaal miidiyaa irrattis haa ta'u fooloo gurguddaa qaqqabatanii gama tokko deeggaranii gama tokko gaafantinaa ta'u namoonni hedduun immoo kan hubannoo hin qabne isin laaleetu karaarraa gora. Yeroo ammaa kana keessatti garaagarummaa uumuu xiqqoodha waan ta'eef garaagarummaa uumuu kanarra immoo gara tokkummaa fiduu kanaatti osoo xiyyeeffannee gaariidha jennaa. Egaa gama ajandaa keenya lammataatti yeroo tarru amma fakkeenyaa fi kanumaan kan wal qabatu ta'ee abbootii gadaa Karrayyuu cubbuudhaan ajjeefaman sana keessatti maalidha? Dhugaan viidiyoo ofumaa galte baay'ee. Yaa akkuma
gidduu dheengaddaa mootummaan yeroo jarri ajjeefaman kana yeroo jarri ajjeefaman sana abaa shaneetuyyuu abbootii gadaa kana ajjeesee jedha. Jedhee miidiyaa mootummaatiin gabaasee ija mootummaatiin gabaasee jechuudha. Maaliif osoo qorannoo tokkollee osoo hin godhin jechuudha. Namni biyya bulchu tokko namni mootummaa qaama mootummaa ta'e qorannoo gadi fageenyaa godheeti kan inni gabaasu. Jarri hadhaa ajjeefamanii galgalasaa akka abaawwan shanii ajjeesedha kan jarri gabaasan. Sana gidduudhaan amma walitti bu'iinsi bilxiginnaadhuma keessatti guddaan isaa ka'ee ture jechuudha. Akka qaamni mootummaa ajjeesu manni Oromoo silas hin beekaa jarris ragaa ba'anii jiru manni Karrayyuu jechuudha. Sanarra dabalatee ammoo Angaasaanii fi akkasumas Taayyee Danda'a gidduu baranaa sana keessatti wal dhabbiin guddaan uumamee ture jechuudha. Ajjechaa kana akka qaamni mootummaa raawwate ifa baasanii turanii jechuudha. Kanaaf ammoo guyyaa kaleessa falmaan mirga dhala namaa Itoophiyaa akka kanuma Itoophiyaati jechuudha. Akka mootummaan humni hidhattoota mootummaa abbootii gadaa kana haala suukkanneessaan ajjeesedha guutummaan guutummaan gabaasee jechuudha. Kanaaf ammas taanaanii inni hunda caala afaanitti si qaba. Warri Karrayyuu sun ajjeefame mootummaan gabaasee ummanni mootu ifatti mootummaa ta'uu erga beekeen booda dhiigni ilma Oromoo kun akka rafee nama hin bulchine ofuma wal nyaatu eegalan. Ofuma isaaniiti bar dhimmi isaa wal nyaataniif dhimma biraatti. Garuu mootu dhugaan Oromootu waan isaan qoqqottee jirtu jechuudha. Dhayitee ofumaa baate. Gaafa fiidee bawwadhu wal arrabaan eegalanii dhugaa jiru gurbaa Abiy jedhaniin tokko kaase bar dura bar sodaatanii ofii isaaniiti isa ergan. Namni amma kan isaa amanuu dideet jarattii walitti kaatee jennaan Karrayyuu mootummaa naannoo Oromiyaa ergama Shimallis Abdiisaa fi ergama poolisii komishinii Oromiyaatiin ergama jedhee ifaan ifatti ibsanii BBC'n afaan Oromoo fi miidiyaan addunyaa dubbate mootummaan ammas waan san fudhachuu didee waa'ee hololaatii dhimma dhuunfatii bakka sol godhan osoo jedhu amma deebi'ee ofuma isaati sadarkaa mootummaa federaalaatitti komishiniin mirga namooma Itoophiyaa waan san ragaa ofitti ba'ee jechuudha. Maaliif garatti dhiyeessutu hin jirre dhugaa jirutu mul'ate. Amma maaltu mul'ate as keessattuu garaagarummaa maaliif nan mul'ate beektaa? Mootummaan federaalaa kunis of qulqulleessuudhaaf mootummaa naannoo maqaa xureessuudhaaf waan bara Oromoo jaalatee sitti fakkaatin waan kana baasuun jaalatee osoo hin ta'in dhugaa ta'uu baree mire ummanni sitti naqee mire ummata amansiisuudhaaf akka ergamni kun mootummaa federaalaa osoo hin taane naannoon fedhii dhuunfaa guuttachuuf balleessee fakkeessee of qulqulleessee bara amma biltsiginnaa namni keenya akka hubatu jira. Badii wayii yoo raawwatame yoo Abiyyiin hin ta'in namni baay'een taqayyamu beekta. Maaliif namni sun fedhii dhuunfaa guuttatuuf jedhan nama Shimallis Abdiisaa amma federaalaa of qulqulleessee naannoo xureessuuf naannoo irraa duratti kaasuu hin oolu. Mootummaan naannoo tureen turu beekta akka mootummaa federaalaa kana filannoo minaamin ani gunda barfamu. So kanaaf dhiigni ilmaan Oromoo akkas isaan haqa baay'isiisaa jira. Ganaamu funyaanii mul'atisa jedhamu san jechuudha. So haidhi isaanis bahee jira. Baguma mootummaa sunillee immoo ragaa bahee Oromoon kana laallatee maal tokkoof duratti isa baasu murteeffachuun hiree isaati. Hiree mootummaatii miti barku. Mootummaan rakkoo qabaachuu isaa of himee jira. Kan itti fayyadamee ofirraa falmuu danda'u kana booda saba kan jedhutti fudhadha aan akka dhuunfaa kiyyaatti jechuudha. Sirriidha kuni. Kanumaan wal qabatee egaa akkuma dubbataa turre torban kana keessa wanti gurguddaan kan inni mul'ataa ture afaan baasan jechuudha. Warra shalloota kana warra ganda kana keessa kanaan dura waan adda addaa godhaa turan amma fakkeenya qaalitiin sun maal jedhamti kan afaan uummata Oromoo guutuudhaan jechuudha akka waan maxxee mitiiti Finfinnee keessatti ituu kan sangaan iyyatu qaccanii isa jedhamu sana jechuudha. Uummata Oromootiin afaan baastee sagaxee hullaa jechuun hammam tuffii uummata Oromoodhaaf qabanu kan mul'isu. Lafa keenyarra zanuu isumaayyuu wanti zigubu qaalittiin kun dachee Oromiyaa keessa guddattee harma Oromoo hootee guddattee fi guddattee hin beekan. Garuu as nu tuffiirra kan ammoo kan goosise mootummaadha. Uummanni keenya ammas wanni beeku qabu. Konfidensi wayii osoo hin qabaanne mucaan kun yeroo ammaa kana keessatti jechuudha. Yeroo xiqqoosi wanti ta'e mul'achuudhaaf kaka'u kana keessatti afaan baastee ummata miliyoona 60 tuffii isin ummata Oromoodhaaf argite viidiyoo sana laalteetti ta'ee baay'ee of jibbisiisaa jechuudha. Nama ummata Oromoo saba bal'aa arrabsuutii mitiiti. Nama dhuunfaa akka kanatti ba'anii arrabsuun mirgi namaan kennamu jechuudha. Kun abdii yookaan immoo wanti isii duuba jiru jiraachuu danda'a yookaan Abiyyi nama shira xaxuudhaan beekamudha. Shira isaa xaxuudhaaf jedhee waan kana godhaa jira waan ta'eef ammas taanaan uummanni Oromoo garaagarummaa isii gidduu keenya kana keessa jirtu isii dhiphisnee
walitti dhufnee siyaasa abbaa baluu jechuu dhiisnee tokkummaadhaan walitti dhufneetuyyuu diina keessaaf alaan uummata Oromoo kana nyaachuuf amuummatu Finfinnee kana dhiigni qeerroo meeqaa irratti dhangala'e kana abbaatti ta'uudhaaf hamuummatu kana fuuldura dhaabbachuun dirqama keenya jechuudha. Kanaaf wanti ajandaa kana hunda kaasuun dirqama ta'eef Oromoon maal keessa akka jiru of hubatee rakkoo isaa dura jiruuf duuba jiruuf fuuldura jirullee hubatee hiree ofii haa murteeffatuuf. Hiree kee immoo kan murteeffattu raftee osoo hin ta'in takka Jawaar wajji dhaabbattee takka qeerroon maali woboo wajji dhaabbattee maalummaa kee bartee dhaabbattee of ilaaltuuf. Dachee kee irra gaafa dhaabbatanii akkasii sirban bor immoo mataa kee gubbaa dhaabbatan. Mataa kee gubbaa jechuun immoo beetasaba kee keessa galee namoonni tokko baay'isawee rakkoon kun guututti illee ta'uu baatu hedduu qunname. Rakkoon tun bor mana kee keessa dhufte. Rasaasni mataa keetitti mana keetitti sitti seenaa jechuudha. Kanaaf amma hiree kee murteeffadhu. Hidhannoo ka qabdu hidhannoo jabeeffattaa karaa siyaasatiin kafalmuu dandeettu. Karaa siyaasatiin mootummaan kun injifateera wayyaaneen galtee injifannoo kanaan jedhu jecha jedhu abdii kutannaa of jala haqaa. Oromoon ammas hin falmataa ni injifatallee dhiyeenyatti hin arginaa. Yaa'ii biyyaalessaa ka jedhamu kana booda waan dhufuuf deemu waliin arguuf deemu. Hundi keenyaan quba qabaanna ta'a quba qabaachuu dhabuu dandeenya. Hundi keenya samboodan argina ani yaada ammaaf isiniif qabu kanuma isiniif qooduu barbaada dhumarratti waan jettu yoo qabaatte asumaan goolabuu barbaada. Yeroon keenyas goolabamteetti nutti fakkaata hanga sagantaa biraatti walitti deebinutti warri maatii keenya subscribe gochuudhaan maatii keenya taasisaniin jenna guddaa galatoomaa. Ulfaadhaa nagaarra nuu turaa nagaatti oola.